Igaamee koomentii kana waliin haa dubbifnu. Siifuu koomee waan naan jedhi. Waggaa 5 biyya kana keessa hojjedhee. Waggaa 5 hojjedhee kana keessatti birrii tokkoyyuu harka koo irraa hin qabu jettee obboleettiin kun jechuudha. Karaa peejii tiiktookiitiin kan isheen fiddee natti himte jechuudha. Peejii tiiktookii irratti ishee maxxanseen ture dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jennaan akkuma yeroo darbe isiniin jedhe muudannoo tokko irraa isa tokkoof immoo barumsa akka ta'u abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa mucaan kun waggaa 5 muluu biyya Joordaan keessa hojjette. Waggaa 5 muluu biyya Joordaan keessa haa hojjettu malee guyyaa tokko mucaan kun maatiin koo eessa jiru, ani eessan jira, maalan fakkaadha jettee guyyaa tokkoof ilaaltee hin beektu jechuudha. Tasuma maatii ishee maatii akkamii akka ta'anii dhugaa dubbachuuf seenaa ishee waan baay'ee nama gaddisiisu ture. Garuu maal godhu egaa wanta manaa baateef hin dagatte tasumayyuu jechuudha. Tasumayyuu kaayyoo manaa baateef maaliif akka baate tasuma hin dagatte jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Keessa dabartee mucaan kun gaafa gara biyya Joordaan kanatti imaltu ture qarshii namaatiin jechuudha kan ishiin deemte. Qarshii namaatiin deemte haadha ishiitu kanfaleef jechuudha qarshii namaa sun ilaa. Isinii gala namni tokko biyyaa hin ba'a. Kaayyoo biyyaa ba'eef hin beeku. Maaliif akka biyyaa bahee hin beeku tasumayyuu jechuudha. Kun immoo jireenyuma mataa keenya irratti rakkoo qaba. Jireenyuma ofii keenya jiraannu baruma keenya muluu mana namaa keessa akka deddeebinu jireenya ormaaf akka jiraannu nu taasisa malee ofii keenya wanta itti bu'aa argannu ofii keenya wanta itti fayyadamnu tokkollee hin qabnu jechuudha. Kun immoo unuma irratti miidhaa guddaa qaba. Isinii galee kun immoo unuma mataa keenya irratti miidhaa guddaa qaba. Eenyumtuu warri kaleessa nu guddisaniis har'as gaafa nuti kufne nu kaasuu hin danda'an. Sababni isaayyuu guddanneerra harka isaaniirraa baaneerra waan ta'eef shamarran tokko gaafa maatii biraa baate yookaan maatii biraa gaafa gadi baate bakka dhugaa dubbachuudhaaf wanti tokkollee isheedhaaf godhamuu hin danda'u. Maaliif jennaan ati idimeen kee waggaa 10 waan ta'in maatii kee biraa gadi baate jennaani sii dhumate bakka maatiin kee akka kaleessa si gargaaran sunitti sin gargaaran wanna fedheetoo ta'ellee jechuudha. Sababni isaayyuu bakka of dandeesse siin jedhu. Keessa darbee immoo shamarran keenya gara biyya kanaa dhufanii hamma barbaadellee osoo hojjette ati gara maatii keetti ergite maatiin kee nutti ergiteetti mucaan kun birrii harka ishiirraa hin qabdu siin jedhan dhugaa dubbachuudhaaf wanna fedhe osoo ta'e sababni isaayyuu bakka akka waan ati birrii akka malee qabdutti si ilaala. Eenyumtu maatii kee qofa miti eenyumtu dhugaa dubbachuuf gaafa asii galte namumti inni ati har'a gargaartu inni ati har'a haadha kooti abbaa kooti jettee waan qabdu cirriggootee itti fixattu jechuudha. Borotoo ati rakkattee asii galtee dhugaa dubbachuuf namumti galagalee si ilaaluu hin jiru jechuudha. Galagalee waa'ee mucaa kanaa baay'ee tokko anaan na gaddisiise jechuudha. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyiif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaa dhuftanii isiniin jecha viidiyoon keenya yoo isinitti tole laayik gochuun jammara akkasuma immoo warri maatii keenya hin taane maatii keenya taa'uu nutti dabalama yaadaa fi qeeqa qabdan koomentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuudhaaf namni waggaa 5 mana namaa keessa hojjetee miti guyyaa 5 hojjetanii dafqi namaa ofii nama marara dhugaa isiniin jedha. Dafqi ofii nama marara garuu immoo yeroo tokko gaafa teenyetti yaadnu namni jaallateetiin miti. Inni sammuu isaa darbu jaallatee miti inni du'u jaallatee miti innis as taa'ee dafqasaa waan hin taanetti baasu jaallatee miti nu gala namoonni tokko hubannoo akkasii hin qabnu garuu tokkotu hubannoo akkasii qaba malee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni gaariin jibbu gaariitu nama jibbaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaaf jaallattee akka ishiin hin taane ana dhugaa dubbachuudhaaf nama rarte baay'ee tokko isiniin jedhaani. Mucoo kana egaa koomentii kanarratti akkasitti gaafa ishiin naa barreessituuni dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Keessaan dhaqee mucoo kana dubbiseeni ani. Keessaan dhaqee gaafa mucoo kana dubbisu jechuudha. Waan tokko bakka jireenyi ishee shaashambaa kan jedhe kolfituu kana dhugaa isiniin jedhaani. Waggaa 5 muluu kunoo egaa biyya Joordaan keessa jirti ammallee jechuudha. Biyya Joordaan keessa jirti. Egaa sagalee isaa kana gaggeessaniin jechuudha. Yeroo tokko kanumti nuti abdanneyyuu immoo nu galaafata isinii galee keessattuu immoo biyya kana keessa teenyeeti nama abdachuun
hin barbaachisu nuuf. Sababni isaayyuu waan tokko yoo balleessine gara lubbuu keenyaa yookaan gara biyya keenyaatti nu gaggeessu waan ta'aniif jechuudha. Inni gaamica'oo kana gaafan keessaan naqeen jireenya akkamiirra jirta jedhee gaafa nan ishii dubbisu dhugaa rabbii isiniin jedhaan. Gaafan akkana jedhee ishii dubbisu jechuudha. Waggaa 5 akka ishiin biyya kana keessa hojjette natti himteeni. Waggaa 5 hojjette kana keessatti meezoo tokko erginee jette gara biyyaatti birrii tokko. Amma miindaan koo naanna'ee dhufutti baay'een jarjaraatti. Amma miindaan koo naanna'ee dhufutti nan jarjaraatti. Maal gochuuf jarjartu beektaa? Dhiiraaf ergiti miti. Maatii ishiitiif ergiti miti. Uffata bitti. Uffata aadaa iji koo argee kan waan kun na argu jechuudha. Kanaan iji koo argee uffanni aadaa kutaa 11 dirribiidhaan jira. Viidiyoo naa dawwaltee jechuudha. Dirribiidhaan jiraani. Dhageessanii dirribiidhaan. Daarri baqa ani jechuun jarumti ishiin bira teessullee akkamitti qoxxa'uu didan akkamitti loluu didaniin jedhe ani dhugaa rabbii isiniin jedhaani. Isaanimtuu akkamitti yeroo hunduma gisee ishiin uffata bittu akkamitti eeyyamuufi. Garuu rakkoon isaanii bakkuma isaaniiti. Rakkichi bakkuma isaanii irraa madde. Isinii galee rakkichi jaruma biraa madde. Sababii kanaafiyyuu akka feetee toshii godhanii gooteeyyuu wanta isheetti dubbatan natti fakkaatu anaan jechuudha. Innaa mijaa'oon kuni uffata garagaa miindaa ji'aa naanna'ee dhufu uffata bituuf jarjarti. Uffattum inuma taa'a kun akkasumatti zim jedhame jechuudha. Zim jedhee beestaalii zibaalaa gurraacha sun naqxeetiin keessatti uffata aadaa dhugaa baay'ee tokko hin gadde ani baay'ee tokko jechuudha. Maaliif isin gaddisiisa beektanii gaafa namni akka kee biyya kanatti jijjiiramuudhaaf dhufeetu gaafa waan hin taane irra galu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaagaa micaa'oon kuni uffata ishiin bittu uffata tokkitti ishiin bittu birri Joordaan immoo ilaalaa akka birri Saawudii kanallee doolaara tokkitti birri meeqa akka ta'e yaada. Miindaa ishii ji'aan naanna'ee dhufu nan jarjaraatte. Miindaa ji'aan naanna'ee dhufu guyyaa tokko waan biraa keessaa bitee hin beekutti uffata caammaa wanta isin ajaa'ibu jechuudha. Caammaa. Birrii akka birri Saawudii kanaatti birrii 280 kan bitteetu jira caammaa. Yaadame kana. Birrii 280 jechuun akka birrii Itoophiyaatti birrii meeqa beektanii naannoo birrii 12,000ti. Birrii 12,000 miti moo caammaa birrii 10,000 namni bitee hidhateeru hin jiru. Ani garuu hin beeku. Dhugaa caammaa birrii 10,000 iyyuu bitatee hidhatameera alaati jedhee yaadu garuu gaani. Haftaamota kana hin beeku malee ani. Innaa kuni maaliif jaallattee akka isheen hin taane nan hubadhe jechuudha. Dhugaa isiniin jedhaanii namni jaallatee caammaa tokkittii kanaan bita miti. Osoo akkuma nama tokkootti kaayyoo manaa baateef hojjetattee lafas bitattee waggaa 5 keessatti lafa bitattee mana ijaarrachuu dadhabdu. Manas ijaarrattee waan gaariidha ture. Garuu miti maal godhare micaa'oon kun maddi rakkoo ishiitii namatu ishidhaan hubanne. Lafa rakkoo ishii eenyumtuu ishidhaa hubachuu hin dandeenye isinii galee. Innaa kanaaf kaayyoo manaa baaneef dagachuu hin qabnu waan fedhe soo ta'e illee maaliif akka baanee dagachuu hin qabnu isinii galee. Kaleessa keenya eessarraa dhufne har'oo maalirra jirra? Boruu keenya maaltu nu eeggata jennee yaadnu yoo ta'e. Unuma mataa keenya irratti rakkoo cimaa qaba isinii galee. Unuma mataa keenya irratti effeektii guddaa qaba. Hamma kana mulu akkasitti xaartee osoo meesoo tokkoon hin daanqoo luka lamaa keessaa bitatiin akkatti akkana godhan. Egaa micaa'oon kun jireenyuma ishiin jiraattu kun jireenya akkasiiti egaa. Amma micaa'oo kana osoo hin beekin maal godhaniini fuudhaniiti gara biyyaatti galchanii. Guyyaa kaleessaa kana jechuudha. Akka galtee dhugaa rabbii kaleessaa karaa imootiin natti himte jechuudha. Na gashan jettee maaliif si gashanii jedheeni. Isinii galee maaliif si gashan jennaani sababii isaa hin beeku kanuma shaanxaa koo walitti qabanii tikkeetti muraniitu beengalinaan jedhaan argee jette. Isinii galee egaa kunoo dhugaa rabbii galtee bakka qubannaa dhabdee maatii ishii jibbanii hundumtuu ishii jibbe jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isinii jedha. Torban hin guunnee kan ishiin galtee garuu harmeen koo jettee obboloonni koo hundumti isaaniiyyuu eessa turte maal hojjechaa turte eenyuuf hojjechaa turte naan jedhanii jette. Isinii galee innaa dhugaa waaqa baay'ee na gaddisiiste jechuudha. Naan baay'ee
Mucaa kana amma eenyumtuu ishee hubachuu hin dandeenye laa isinii galee eenyumtuu ishee hubachuu hin dandeenye isa ishiin asii hojjechaa turte sun malee isa ishiin asiitti dafqaa turte sun malee maal akka hojjechaa turte eenyumtuu ishee hubachuu hin dandeenye jechuudha. Icciitii ishee namni gadi fageesse ishiidhaaf hin barre garuu har'a waggaa 5 turte akka maatiitti amma waan ishiin dhiiratti ergitee dhiirri ishiirraa nyaatee akka waan ishiin isaan gargaaruu didee akkasitti yaaduuni. Garuu rakkoon ishee rakkoo isa kanaatii miti. Rakkoon ishee rakkoo gaafa miindaan dhufu sun jarjartudha gartanii. Amma miindaa fudhadhuutaan jarjaraatti. Kun immoo icciitii isaa namoota beekutu gadi fageessee beeka malee nama hundatu namaa beeka miti. Maaliif isaanis haadhaaf abbaadha waan ta'eef dhugaa qabuuni namatti dhaga'amaani jechuun kaayyoodhaaf manaa baatee waan qaban itti gurguratanii manaa baasaniitu har'a gaafa ishiin deebitee maatii ishee irratti ba'aa taatu haadha ishee gargaaruuf baatee deebitee har'a immoo haati ishee gaafa harka namaa laaltu mucaa kootiin naa darba jettee itti luqqaatee itti maal jettee akka hin taanetti guddiftee kaatee har'as immoo deebitee haati ishees jireenyuma isaa kaleessaa sunitti gaafa deebitu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Wanti kana caala nama dhukkubsu hin jiru jechuudha. Garuu immoo icciitichatu otoo immoo keessa galanii hubatanii dhugaa mucaa kanatti sin faradamu jechuudha. Har'a mucaan kun kunoo mana eessuma koo moo akkamiin jira jette. Aseesee deebuuf illee meesoo tokko hin qabuutti ittiin deebuudhaaf maaloo nama naa barbaadi jette. Dhugaa nan gaddani dhugaa rabbi isiniin jedhaani. Aseesee deebuuf illee waan tokko ittiin qabuutti isinii galee egaa dhugaa yeroo tokko namumti ati bira hojjettullee murteessaa ta'uu qaba. Namumti ati bira hojjettullee birrii harka keetti siif kennanii warri birrii harka keetti sitti kennan sun warruma si miidhuudhaaf si kutate akkuma mucaa kanaa jechuudha dhugaa rabbii. Warruma si miidhuudhaaf si kutate. Anama dhugaa isiniin jedha mana kana keessatti. Gaafa ani birrii harka kootti fudhadha jedheeni jechuudha baay'eesuus. Akka tattaatuun beektu siruma isiniin jedhaani dhugaa waaqa jiraata. Maaliif beektanii yeroo tokko kasii yaadan jiru. Warroonni amma birrii harka keetti sittiin kennee sun dhugaa dubbachuudhaaf gaarummaan isaa guddaadha. Maaliif birriin ati argattu sun walumatti sii qabamtee gara biyyaatti sii galti. Osoo illee waan fedhe ta'e rakkattee illee boru waan si gattee si gattudha. Sin gattu akka kanaa jechuudha. Garuu immoo warri birrii harkatti sitti kennan kun ati asitti wanta garaa kee ittiin goota waan ta'eef gara maatiitti erguun tokko illee hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii. Amma bakka jechuun yeroo tokko akkasi. Amma fakkeenya utuu ana niitiin kun mana kana keessatti eeyyamamtuudha naaf taate yeroo hundumaa eeyyamamtuudha. Harka kootti akka barbaadetti naa kenniti osoo ta'ee raatee jechuudha. Jechuun wanta barbaade bitachuu nan danda'an. Jira mitiiree garuu akkaataa qaba. Wanta shamarran barbaachisu danuutu jira. Silaa akka barbaadetti wanta na barbaachisu hin bitadha. Ani garuu mana kana keessatti isuma dhugaa rabbi isiniin jedha. Moodesiidhuma bitachuu hin danda'u. Isinii galee moodesiidhuma birrii kootiin bitachuu hin danda'u. Ishiin jettu natti hin kennitu harkatti. Inna kanadha yeroo tokko warrumti ati bira hojjettullee ana mana gaafattiin dhugaa rabbi maal godhatte. Ana majamara kan dhufe mana bitachaa jira jedhee mana keefaa xumuratte jettee yerootti dhugaa rabbii na gaafattiin maaliif beektanii akkuma isaanii suni waan ta'eef jechuudha beeku isaanis biyya kana keessatti birriin isaanii gara biyya keenyaatti gaafa galtee haa guddattu malee jireenya isaan jiraatan beekna jireenyi isaanii wanni miti isaanis hin rakkatuuni. Kanaafiyyuu warroonni harkatti namaa kennan sun baay'ee warra nama miidhuu barbaadanidha isaan kun akka feetee akka barbaadde haa gootu jedhanii warra sitti gadhiisanidha jechuudha isaan kun. Inna har'a kunoo mucaan kun deemtee galtee bakka qubannaa yookaan bakka seentu dhabde dhugaa waaqayyoo. Kana maaliif ani isinii fidee beektanii obboloota koo? Seenaa mucaa kanaa natti tolee miti haasa'uun koo garuu namoota baay'eetu kaayyoo manaa baheef hin beeku. Namoota baay'eetu inni kaan dhiiraan guyyoonfamaa oolaa. Inni kaan immoo kunoo karaa garaagaraa guyyoonfamaa oolaa. Inni kaan immoo jireenya mataa isaatu isa rakkisee. Kanaafuu wanta hojjennu kamirratti hamma fedhe fedhiin keenya yoo nurra darbillee jabaannee uumaa keenya kadhachuu qabna. Wanti nutti ulfaatee uumaa keenyaaf hin danda'ama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu jabaannee kadhachuu nurra jiraata malee nus bakka harka seexanaatti akkanan ta'e jennee jabaannee fuunee harka seexanaatti of kennu nurra hin jiraatu jechuudha. Kaayyoo manaaf baaneef beekuu nurra jiraata jechuudha. Malee wanta manaa baaneef hundumaa immoo faarra keenya yoo ta'e bakka waanuma billaan billicii kanarra keenya yoo ta'e hin barbaachisu osoo illee
warqii wantoota garaagaraa bitannee gaarii mucoon tokko yeroo tokko dhugaa isiniin jedha waggaa 2 muluu asii hojjetteetu jechuudha. Hanji 4 qofa maatii ishiitti ergitee warqii 4 bitattee galte isinii galee. Warqii 4 bitattee galte warqii tokko asii yeroo suni birrii 80,000 kan bitte gaafa biyya galte 200,000 fi 75,000 gurguradhe jette. Kuni faayidaa guddaa tokkicha isa kaayyoo beekuu isa karoora beekuu jechuudha. Innaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa amma viidiyoo biraa walitti deebinuutti